suuraa gurbaa sanaallee isin argaan ture jechuudha. Isin argaan ture. Garuu aboo jatti sana munirrin dubbatin jedhe itti mafan beektu. Miyuutii godhi rakkoon qabu tajaajila. Okay. Ya wanta kana kaaseef ganni illee jirti ijoolleedhaaf falmitiin dhageessi maxxansa keessa hin argaa ture. Sillee argaan ture maallaqa nyaatee badii jedhaa turtan ragaatti hin qabdanu garuu lubbuu mucaa barbaaduu dhiiftanii waa'ee maallaqaa maalii dursitan waan jedhudha xiyyaaqeen. Waa'ee maallaqaa maxxansitan feesbuukii irra isin argeera waan ta'eef. Kana ammam qabduu waan jedhamuudha. Amma gara mucaatti deebinuu mucaan eessatti baddee kanaaf inni afaanitti isin qabe. Dubbii sana waggaa duran beeka waggaa lama dura waan an beekuuf inni Okay, dhaggeeffadhu. Okay, amma si dhaggeeffanneemi. Gaafachuu dandeessaa? Sababaan itti dhukkubsatte mana yaalaa. Tokkummaa amma daqiiqaa naa kenni sittani maasiif fahamaa obboleessa koo qaali. Mucaan eessa jirti? Mucaan immoo eesserti sarara dubbadhaa. Koi kana dhaga'iigaa maaliif akka dhufe maaliif akka seene koo waa'ee birrii dubbachuuf miti kanan dhufe bara. Waan an kaaseef himeera barsiitu nan dhageenye malee kana anan balaa fakkeenyaaf ijoollee kana lamaan gidduu waan jiru nan beeka. Isas beeka ishiis beeka sii galee. Rakkina isaan gidduutti uumames nan beeka. Garuu anammoo wanti nani dubbachaa jiru micayyoon kun bara 2024 ji'a afuraffaa gaafa guyyaa 12 naa bilbiltee Samiira anaan na dhukkubaa jira. Dalagaarraa haramni birrii ji'a lamaa na dhoowwattee na baastee mana ijaazan jira 10 afree ga'eera. Mana yaalas dhaqee dhaabbachuu dideen dhiiga na tufsiisaa na dadhabsaa mataan kan koo nagaa miti. Yoon qabames yoon du'es du'aayi naa godhi jettee guyyaa san sagalee naa qabdee achumaan na bamte. Achumaan anan immoo ji'a shanaffaa gaafa guyyaa Saudi Arabiyaa Riyaadiin keessa jirti. Yeroo san. Imboyna jolla angiri boychaan darbatinaa TikTokiin nu adaba imboyna. Angiri boychaa angan ergina ana adaba. Achumaan anan immoo ji'a shanaffaa gara biyyaa galeechaadha. Bara 2016 akka biyya keenya akka immoo isitti bara 2024 gara biyyaan galeen. Gaafa biyya galee takka jedhu duute jedhanii gadhiisan. Abdii Jimmaa warra jaalalaatis natti dawwalee Samiira hiriyaan kee duute jedhanii. Waan kana adda baafadhu naan jedhe. Anoo warraa quban qabu miidiyaa irra hin jiru jedhe biyyan jira waan ta'eef. Gaafa deebi'ee Dubaayitti deebi'ee dhufu micayyoo kana qorachuun eegale. Maal taatee duute eessatti duute mashfaa kam nattee gaafa jedhee gaafadhu namatu mana ijaazaa mana ishiin ijaazaa bira turte santu fuudhee dhaqee balbala mashfaa gubbaatti gatee jedhan. Okay, abbaa san nuufi maa jennaan abbaa san nuu baasuu didan. Mashfaa ishiin itti dhaqxee gatamte san nuu baasaa jennaan nuufi muu didan. Har'aan irraa dubbadhee jennaan anammoo waa'ee abdiin dubbanne, waa'ee birriin dubbanne, waa'ee micayyoo irra hin dubbadne. Guruuppii wal ijaaranii hundi isaanii irratti kun Facebook karaa misinjaraa jechaadha hunda isaa viidiyoo waraabee gassinii dhiisuu danda'a. Anaan arrabsaa oolan. Anaan maal fiduu fi maal agarsiisuu dandeessa jedhanii anaan arrabsaa oolan jechaadha. Warri duute jedhee gadhiise sun. Duushii maaliin beekanii eessatti gatamtee eessatti affanamtee yoo duute akkamitti janaasa ishii dhabame kan jedhudha malee ani waa'ee birrii irra tasa dubbataa hin jiru. Kan dursu lubbuu ishiiti waan ta'eef. Micayyoon kun biyyaa ijoollee qabdi. Akkasuma abbaa qabdi. Waggaa gahaa jirti kaamba ji'a afuraffaa baddee bar ji'a afuraffaa gaafa guyyaa 12 ta'e ishiin naannaa softee jechuun na bamte. Manni ijaazaa akka markazaatitti illee Riyaadumaan keessa mana ishiin ijaazaa turte sana mana abaluuti jedheen beeku. Mucaan obboleessa kan ishiin adaadaa taatuuf hin jira fideessi wajjiniin wal dubbisiisuu hin danda'a. Koi no mana ijaazaa eenyu akka turte sitti himne isin. Natti himne yeroo san natti himne. Dura ishiin mana ijaazaan qabdu manuma dalagaa turte micayyoon kun. Achi booda garuu erga haramni gadi darbattee birrii ji'a lamaa dhoowwattee erga baastee booda mana ijaazaa barbaaddattee mana ijaazaa deemte. Angiddoo kanatti ishee sagalee kana naa qabdee dhaggeeffadhee sanaa booda anuu gara biyyaan galee ji'a shanaffaa jechaadha. Achumaan dhabamte mucayyoon kun online irratti deebuu diddee bilbila ishee kan waan kana sitti mattu ilaala ga'e maaf hordofii taasisuu fi dhabde reennaati waan kana sitti mattu information lakkoofsa nama naannoo kee jiru. Dawwalaan ture Dubaayeen jira Suudii miti kanan jiru laa bilbila ishee kaardii guuttadhee dawwaleen dadhabee hin hojjetu bilbilli ishee. Lakkoofsa madaama ishiin bira turte hin qabu silayyuu ishiin ofirraa baasteetti dawwaleen dadhabee markaza ishee keessa dhaqee nan iyyaafadhee erga qaraatii dhaabdee turteetti erga ollaan irraa baatee turteetti naan jedhu achi soon naqe. Barbaacha ishiitti hin teenye jechaadha. Achumaan biyya galaan ollaan irra hin dhaban. Al takka qoy.
utuu dawwallu mana hakimii mootummaa seentee jedha tokko himee qoo dangalchaa. Mega shabbaasa. Kanas Assalamu rahmatullah. Maal beekte? Ani waa'ee gurbaa amma jedhamu irraan beekula sabrii nyaate. Dhuguma immoo oliin markaza tokkotti baranna turre. Ergasii asillee heerumte biratti laa isa isaan duratti nyaatamte sana ani hin beeku. Markaza keenyatti heerumte sargiidhaan. Isaan asitti tuma dalagaara jirtu akkuma amma siin jette. Oy recording godha. Obsi recording banadha. Recording banadha obsi. Okay, jalqabii itti fuuf amma. Itti fuuf. Isa dura isa siin akka gurbaa maatiin wajjin taate hin beeku laan. Isa birrii nyaatame kana isa waan irra hin beekne irraa dubbachuun ajaa'idha isa hin beeku. Tuma wajjiniin barannu heerumte ustaazattee heerumteyyuu. Ustaaza kamitti heerumte? Ustaaza gaanii ollaan ittiin beeka malee qaamaan hin beeku. Jechuun maqaan isaa ollaan ustaazichi eenyuuni? Qoy ka dubbi taraadhuma siima deema. Immoo Ameerika keenyallee nama wakkaltee fi ituu ijoolleen sun biraan ga'anii dhattee mana hakimii mootummaatti harka kennatte jechuudha isiin. Egaa dallaalicha geesse ta'ee of hin kennate ta'ee Allah waliin beeku dhukkubni isii baay'ee ulfaataadha. Isiin. Ergachi geesse namni guyyaa 2 moo 3 wayii dawwalee mana hakimiillee seenee yaalamaanillee jira. Yoon immoo kanarraa wayya qabaadhee yoon bahe malee sababa akkana maaliin qabnetti as seenee fi namni seenee na baasuu hin danda'u jette. Isiin. Kanaaf rakkoo ta'e namni seenee barbaadutti illee yeroo sanatti guyyaa 3 booddee sichumaan cufame induute ta'e namni bari hin jiru namni seenee akka itti hin baafnee fi isiinii yoon wayya qabaadhe natu fayyee asii baduu danda'a malee sababan duraan akkana maaliin qabnetti dhufee as seenee fi bahuu hin danda'u jette. Kanumaan waggaa tokko jechuudha ramadaana kana jechuudha nu bira baduusi. Nu hundiyyuu boonyee barbaannee dadhabnee dhiifnee kanumaafuu arreessaa ka'ee jechuun na dhibe malee waan biraa hin beeku irraa kanuma. Okay, Kuri galatomi. Okay. Koi dhaabbadha sitti. Duutee barriirra kaa'amu eessaa dhageessane musliim kan jettu duutee eessarra kaa'amte waan jettan kan. Itti cimee dhukkubni itti cimee jennaani dhaggeeffadhu. Dhukkubni itti cimee jennaani fuudhee of sodaatee inni mana ijaazaa shimbira turte geessetoo balbala mana mashfaaratti gatee jedhe anatu gatee jedhee dhukkub. Eenyuun mana ijaazaa bira turte sun eenyuun? Nam fida isas mucaan hundoo bu'aana daadaa taatu fi kannatti meenni immoo mucaadha wal beekaa wal dhiyeessuu danda'u jarri hunduu. Okay, amma waan gaafadha okay naaf si ustaaza si innis akkuma nuyi ni kaa godhate malee qaamaan biraan geenye laa. Omtisii galuu rakkoon qabu ustaazichi ni kaa godhate sun maqaan isaa. Ollaa ni dhaqaa ustaazni maqaa dhugaa isaan beekadhaan markata sana bahin jira laa.
Ishi markazichi markaza maaliiti ustaaz in sodaatirati kun waan rakkoo qabu miti maa bira geesseetim. Miti rakkoo waa biraatiif illee miti ustaazni kanarraa dhiibbaa si godhurraa humni dalaga tokko hin jiru jechuu kooti bara. Ustaazni dhibeesii kana keessaa nu wajjiniin cinqamee barbaadaa ture du'aan si akka galutti illee yoo duute illee barbaadaa ture jechuudha. Maa ustaazichi eenyuun ustaazichi? Ustaazni nama baaleeti. Warra baaleeti. Maqaan ustaazichaa eenyuuni? Ustaaz Isaa jedha markaza irratti hin beeku dhugaa ta'e soba ta'e isaa markaza maaliiti? Markaza isaa maal jedha yeroo san? Yeroo san markazichi deegame iyyuu amma qaata deegame laa wallaahi laazim. No maal jedha markazichi maal jedha yeroo san? Yeroo sanatti markaza Daarussalaam jedha. Markaza waggaa meeqa dur? Ani erga nachi ba'e naannoo geeshaniiti laa. Markazni immoo ergasii barattoota achi keessaa. Markaza isaan nama iqaamaa qabu miti. Shorxaadhaan qabamanii mana hidhaa ji'a lama ergas ituma siidhaa akka kanan wajjiniin barbaadanuu qabamanii mana hidhaa ji'a lama turanii ergasii immoo biyyatti galanii jechuudha. Erga biyyatti galanii illee nu waliin barbaadama aggaawwanatti iyyuu fuudhan isaanii irraa hin beeku laan. Isaan illee numa waliin barbaadaa turan jechuudha. Okay, maqaan ustaazichaa eenyuun jette irra deebii maqaan ustaazichaa eenyuun jette? Ustaaz Isaa. Ustaaz Isaa okay namni markaza Daarussalaam Ustaaz Isaa irratti qaraa turtan namni keessa beekitanu waan jiru kan inni qooduu fi namni naani kana nama godhatu. Isaan amma nu beenu kana beeku wala waa'ee sirraa amma nu beenu kana beeku no itti keenyaan beeku no akkasumatti itti keenyaan beeku hin jenna waan ta'e warra isaanii waan ta'eef akkamitti kaatee akkamitti toltee keessa geessaa waan jiru hordofuu danda'u. Sammuu kanaan saayibaa kiyyala. Wal jaalatu akkamitti walitti wallaan itti akkaataa jireenya walii. Rakkoo isirri adiin jirti isaan jiddaan tura yeroo sanatti. Okay, galatoomii okay. Fafi maal beektati waa'ee kanarraa? Sagaleen koo nagaamaa? Eeyyen hin dhaga'ame. Aniif Samiiraanii jalqabaa kaasee amma waggaa 4 dura waliif addunyaa turre namni wallaayidhaan wal nu barsiisanaaf abdii warra jaalalaa. Mucaa kana na jaalladha jedhee ture inni suudii keessa xaa'ifiin jira yeroo sana isirri adiin jirti. Gara xaa'ifillee nan dhufa jedhanii walii galaatu jiranu inni poolisiin qabee biyya galchee shumeesii waggaa 1 ol ture yeroo inni ture sana keessatti biyya waan inni itti galu birrii miliyoona 1 Muniir jedhusi wanti kun dhibbarraa dhibba. Waa'ee sanaa Muniiriin gara waan gaafadhutu jira isaa fidee akka inni maxxanseessa jalatti waan argatu jira. Itti deebina asirratti mucaa sana akkamitti beektanatti mala? Mucaa sana jalqabumarraa kaaseen beekaa sana booda waa'ee abdii sanaan akkuma sinsila jettan biyyaa ijoollee qabdi sana duratti nimne neerumne jettee anis akkasiin neerumne ittiin beekaa. Gaafa qabamee biyya galu mucaa'uun akka isin abbaa manaa qabdu iccitii dhaga'ee ijoollee isiillee poostii godhee uummanni Oromoo anaaf Samiiraa walitti jaallattanu dhiifama naa godhaa Samiiraan badiinsi akkasii jedhee ture anillee keessaan naqee nan gaafadhee kana dura isatti meen ture isatu na sobee malee ani wanta kana ifa godheef hin tureette inni sin kakate in fuudhe sana booda isinis gara amma kaan hin jira sibiraan dhufeedhaa turte ishii kottuudhaan ture sana booda isinis dhufuu hin dandeenye karaa taftiishan sodaadha jettee ishii yeroo masii ta'e kottuun jedhee akkuma ammattan markaza wayii galtee ustaaza baaleeti kan nikaa godhatanii ustaazni kunis dhugaadha qaamaan biran geenya nordofeera hanga markaza siitti ijoollee baalee wal qunnamee ijoollee dhalaa lama gaafadheera amiirota garee sanaa ustaaza kana nikaa wal hidhatanii ustaazni kun qaamaa mucaa sana hin qusee
Sana booda mucaanii kan mustashfaa geesse ijoollee Jimmaati ani ittiin haasa'eera. Ijoollee Jimmaati kan Samiiraa mustashfaa geesse. Baalee kanatiyyi namarratti lakkoofsa sii kennee itti dawwalchiisee hin dhukkubaa mana haakimii geessaa jedheen. Mucaan Jimmaa sun maqaan isaa inni mustashfaa geesse. Inni mustashfaa geesse. Eenyu eessumni sii kun ammaa hin beeka bilbila isaaniiyyuu bilbila isaatti dawwaleenaan nu arrabse maala ta'uuf nutti dawwaltu. Ani geesseenaan mushwaaran hojjetadhee nan geessee mustashfaa akkasiittiin dhiisee biraa deebi'ee natti bilbilinaa hidhee bilookiin nu godhe. Mustashfaa isaatti dhiisee biraa deebi'ee. Baay'ee bareedaa dha. Eenyuun hin beeka. Mucaa siin beeka. Isa kaleessumaa sanitti si muudide bakka mana mashfaa. Ni muudide gurbichi. Inima inshallah inima. Wallahi muudide imeera anattu mira keessa baay'ee. La ayaa muslim dhaggeeffadhu. Mira keessa baay'ee karaan deemtee mucaanii jiru naare. Mucaanii ijoollee Jimmaati ana caala Samiiraatti siqattu. Abdiin anaa biyya kooti. Wallahi ani mas moji baay'ee abshir sarratti ni waa'ee isaa hin dubbatin ani riyaa ko waggaa afurii olii. Lamma erga qabadde ani shi malee nama biraayyuu hin qabu riyaa bira. Suuraa koo qabu amma waa'ee Samiiraanii eessa jirtii barbaadaa irra malee maqaan mucaa Jimmaa suni isa mustashfaa geesse sana maqaan isaa